Tole, daawwattoonni keenya akkam jirtu? Baga nagaan gara viidiyoo kanaatti dhuftanii viidiyoo kana keessatti kan ilaallu diskii tokko yookaan lokaal diskii koompitara keessanirra jiru shiriinkii akkamitti akka itti gootanii fi yeroo shiriinkii gootan immoo yoo dogoggortan akkamitti akka sirreessitan kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Duubatti deebisuudhaan akkamitti aan shiriinkii gootu kan jedhu. Fakkeenyaaf koompitara kanarraa irratti GB 465 waan bal'atu yookaan immoo faayila hammasii kan qabachuu danda'u qaba. Isa kana immoo bakka lamatti qoodachuu barbaade jechaadha. Erga bakka lamatti qoodnee booda immoo yoo qoodnu san akka tasaa dogoggora yoo uumne hamma qooduu barbaannu ol fa'a yoo goone hamma qooduu barbaannu gad fa'a yoo goone akkamitti immoo duubatti deebisnee gara kanatti deebisna kan jedhu akka waliin ilaallu ta'a jechaadha. Mee ammaaf shiriinkii akkamitti goona bakka lamatti akkamitti qoodanna kan jedhu waliin ilaalla. Sababni isaa isa kanarra wiindootu jira. Yeroo immoo addatti tokko shiriinkii goonu achirratti faayilota tokko tokko uumachuu yookaan immoo faayilota tokko tokko kaa'uu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jalqaba as dhuftanii this PC yookaan immoo my computer kan jedhu irratti right click gootanii sana booda manage kan jedhu kana tuqxu achi booda isinii banaa jechaadha. Tana yoo dhufe yes jettuuni yookaan immoo yeroo baay'ee dhufuu dhabuu mala sana booda computer management kan jedhu isinii dhufaa windoon akkana achi keessa gara harka bitaarraa disk management kan jedhu kana irratti click gootu jechuudha yookaan cuqaastu sana booda disk management irratti cuqaastanii booda as biratti iddoon itti local diskiin keenya ta'anii jiran ni jira jechaadha. Ammaaf fakkeenyaaf sistemaaf reserve ta'ee meegaabaaytiin 500 ta'ee jira. As biratti immoo isa duratti ilaalle 465 tuqaa wayii qabu ta'ee jira jechaadha. Waliigalatti gara naannoo 500tu jira jechuudha koompitara kanarra sistemni reserve godhatee walitti dabalatee jechuudha. So isa kanarraati kan nuti shrink godhan local diskii kanarra ammaaf baay'ee kan qabu isa kanadha. Sababni isaa local diskii irra kan jiru isa kana waan ta'eef 465. So asirratti akkamitti shrink goona asitti right click goona sana booda shrink volume kan jedhu kana tuqna achi booda akkamitti akka shrink goonu immoo kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. As biratti gaafa shrink gootan wanni isin beekuu qabdani tootaalii hammam qabna saayizii hammamiitu immoo achirratti hafuu qaba akkasumas meeqa barbaadna kan jedhu addaan baafachuun dirqama ta'a jechaadha. Tootaalii naannoo meegaabaaytii haganaa qabna jechaa jira. Kana jechuun GB 470 wayii ta'a jechaadha kan sistemni ofii isaatii reserve godhate walitti dabalatee jechaadha. Ammaaf garuu kan sistemni reserve godhate irraa yoo hambifnu 445 yookaan naannoo meegaabaaytii asirratti mul'atu kun kana futaa jechaadha. Kana jechuun GB'n tokkichi meegaabaaytii gara naannoo 1000 ta'a jechaadha. Sanaaf isa sanirraa hamma barbaannu sana asirratti barreeffannaa jechaadha. Yeroo tokko tokko koompitara tokko tokko irratti walakkaadhaan kaa'ee nuuf fiduu mala. Walakkaadhaan kaa'ee kan local diskisiis kan local diskii amma uumnus walakkaan taa'uu danda'a jechuudha. Saniif ammaaf kan inni barbaaduun itti galchaa jechaadha. So haala kanaan hin qooddadhaa jechaadha. Sanaaf isa screen irratti argitan kanan galchaa jechaadha. Hamma kana 2 2 3 2 6 3 jedhanii anammaaf 0 haa godhu. Sababni isaa hamma kana yoon qoodadhe nagahaa jechuudha. Isinis amma barbaadan sana bakka lamatti qooduudhaan akkasitti kaa'uu dandeessan. Yoo barbaadan sana gadas kaa'achuu ni dandeessanii jechuudha. Sana booda shrink kan jedhu kana tuttuu jechuudha. Ammaaf C irra jira. C irraa immoo hamma kana qoodeera. Argitanii amma 218.3 GB'n qoodamee jira jechaadha. Asirratti kan hafe 247 jechaadha. Sanaaf isa kana unallocated jedhe. Sababni isaa allocating goone ammaaf isuma kana jira garuu irraa qoodatee jira waan ta'eef mee ammamtu hafe kan jedhu immoo asirratti arguu ni dandeenya jechuudha. Laala yoo refresh goonu 247 hafee jira jechuudha. So isa unallocate ta'e kana immoo akka inni bakka kanatti mul'atu akkam goona ka jedhu step ittaanu irratti kan laalu ta'a. Step ittaanu isa kanadha. Kanaaf isa unallocate ta'e kanarra right click gooneeti new simple volume kan jedhu kana irratti cuqaasna yookaan click goona sana booda isa kana nuuf fida jechuudha. Wizardii ittiin volume kana format godhannu duwwaa waan ta'eef akka inni achirratti mul'atu goona jechuudha. Display akka ta'uu fi then next jennaani sana booda maximum disk space kana nu kaa'eera jechuudha. Kan duratti galchine waliini sana booda callisneetuma kanuma itti galchine sana filannaa jechuudha. Sababni isaa irra xiqqaa 8 inni xiqqaan nuti filannu next jennaani sana booda asitti homaa wanti filannu hin jiru diskii maqaa isaa kennaafi jedha. Isas akkuma jirutti dhiisnee bira dabarraa sana booda next jennaani asitti NTFS ta'uu qaba jechuudha. Warra biraa yoo ta'e gaariin ta'u waan ta'eef next jennaani asitti immoo wantoota dura filanne hunda isaanii samarii isaa nuuf fidaa jechuudha. Sana booda finish jennaan. Haala kanaan akkanatti volume haaraa yookaan immoo diskii haaraa
uumachuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu immoo akka tasaa dogoggorree yoo kan raawwannu ta'e akkamitti anshirinkii goona kan jedhu ilaallaa jechaadha. Tole yeroo shirinkii ta'e immoo gara duubatti akkamitti anshirinkii gochuu dandeenya kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sana booda akkamitti gara duubatti deebisnee saayizii dura qabnu saniin akka nu taa'u kana balleessinee gara kanatti jechuudha. Sanaaf isa akkas gochuuf immoo bakkuma duraa sana seennaa jechuudha. Yookaan ZSPC warri immoo kaan qabdan my computer ka jedhu irratti jechuudha. Window garaagarummaa qabaate sana booda manage jettuuni. Yes. Bakkuma kana dhuftanii dammas disk management kana irratti click gootu. Sana booda iddoo kana dhuftuu jechuudha. Isa haaraa sana jechuudha. Yookaan immoo isas biratti arginu kana akkaataa itti allocate goonu jechuudha. Sana booda right click irratti gootu isa haaraa irratti jechuudha. Sana booda delete volume jettuun. Asirra kan jiru kan daataan achirra jiru hunduu erase ta'a jechaa jira. Daataa irratti qabattan ta'e yookaan immoo warri daataa irraa qabdan of eeggannoo gochuu qabdanii akka erase hin goone daataa san gara biraatti fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. So erga daaticha fudhattanii booda yes jettuuni. Sana booda unallocate godhee taa'ee jira. Kana jechuun iddoo kanaa ni badaa garuu as biratti saayiziin dabalee hin jiru. Yoo refresh gootanii sumtuu hin jiru jechuudha. Saayiziin dabalu hin jiru. Sababni isaa unallocate ta'e malee unshrink hin taane jechuudha. Unshrink gochuu yoo barbaadan immoo akkam goona kan jedhu waliin ilaalaa jechuudha. Sana booda erga kana unallocate gootanii sirra dhuftuu jechuudha. Yookaan immoo local disk isa dura ture kan window irra jiru jechuudha. Asuma biratti sirratti right click gootu. Sana booda extend volume kan jedhu kana irratti click gootu jechuudha. Extend volume yeroo jettaniin windown extend volume wizard qabu isinii ba'a. Next jettuuni. Sana booda iddoo kanatti yoo volume baay'ee partitionota baay'ee qabaanne asitti nuuf gabbaasa. Ammaaf takkituma qabna waan ta'eef as bira immoo disk 0 kan jedhu jira. Megaabaayitii haganaa kan qabu kana unallocate ta'e sun jechuudha. Sana booda isa erga filattanii booda yookaan immoo akkanatti erga filattanii booda next jettuun. Yoo barbaadan immoo hamma barbaadan qofa irraa as fudhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf 217 ture kanas bira ture 17 sana garanatti dabarsuu ni dandeessan. Isa eessatti itti himtu as biratti itti himtu jechuudha. GB amma barbaadanii 200 san keessaa fakkeenyaaf GB 2-3 yoo barbaadan GB 5 yoo barbaadan 5GB jettanii matti galchitu jechuudha. Anammaaf hundumaan barbaade waan ta'eef next jedhaanii. Sana booda you select the following setting jedha. Isa duratti itti galchine jechuudha. 2 2 3 2 6 duwwaa jenne. Yoo immoo GB 2 filattan isa sana gara megaabaayitii jira as biratti isinitti himaa. Yoo GB 5 ta'e akkasuma taasisaa jechuudha. Sana booda finish jettuun. Gaafa finish jettaniin gara 465 isaatti deebi'aa jechuudha. As biras dhufnee yoo ilaalle mee refresh yeroo goonu 465 itti deebi'aa jira jechuudha. Haala kanaan unshrink gochuu ni dandeenya. Video kana waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. An deebiidha. Baadiyaa tuubirraa barnoota illee jalqabnee jirra. Warra barnoota kompiitaraa barbaadanii haala kanaan nu argachuu dandeessanii. Facebook irratti immoo production DLG kan jedhu dhaqxanii like fi follow gochuu dandeessu. Haala kanaan yoo nu hordoftan information yeroo kamuu bahu isin bira ga'uu mala. Gaafii yoo qabaattan immoo video kana jalatti comment irra kaa'uu dandeessu. Warri videoon kun isinitti tole like fi hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna. Guddaa galatoomaa.